Mallattoon armaan gadii kun ergaa maal jedhu dabarsa? A. Wantoonni balaa uuman akka jiran. B. Ergaa dhaabbadhu jedhu dabarsa. C. Konkolaattota fe'iisaa saffisa xiqqaa qabaniif dursa kennisiisa. D. Lafa deemtotaaf dursa kennisiisa. Deebii. D. Lafa deemtotaaf dursa kennisiisa. Mallattoon gaditti argitu kun maal si akeekkachiisa? A. Bishaanitti waan deemtuuf of eeggadhu. B. Daandii jajallataa hamaatu si mudata. C. Daandii bubbee hamaa qabutu si mudata. D. Daandii mucucaataatu si mudata. Deebii. B. Daandii jajallataa hamaatu si mudata. Mallattoon of eeggannoo kun maal argisiisa? A. Xumura daandii addaan qoodame. B. Jalqaba daandii tokkichaa addaan hirame. C. Jalqaba daandii abbaa lamaa. D. Jalqaba daandii abbaa tokkoo. Deebii. A. Xumura daandii addaan qoodame. Osoo konkolaachisaa jirtuu konkolaataan fuuldura kee adeemaa jiru tokko yoo harka mirgaasaa ol kaase maal barbaade sitti fakkaata? A. Dhaabbachuu. B. Suuta jechuun. C. Gara mirgaatti naanneffachuu. D. Gara bitaatti naanneffachuu. Deebiin. C. Gara mirgaatti naanneffachuu. Konkolaattonni fe'iisaa lama kallattii waliif faallaa irra osoo deemaa jiranii lafa tabbaa dhiphoo irratti yoo walitti dhufan isa kamtu mirga dursuu qaba? A. Konkolaataa fe'iisaa isa asii gadee deemaa jiru. B. Konkolaataa fe'iisaa isa asii olee deemaa jiru. C. Konkolaataa isa dursee daandii dhiphaatti dhiyaate. D. Lachuu mirga dursuu qabu. Deebiin. B. Konkolaataa fe'iisaa isa asii olee deemaa jiru. Mallattoo tiraafikaa daandiin fuuldura jiru abbaa kallattii lamaa ta'uu argisiisu kami? Deebiin. A. Mallattoo tiraafikaa daandiin to'annoo armaan gadii kun maalitti hiikama? A. Boca Yuutiin naanna'uun hin danda'amu. B. Gara bitaatti naanna'uun hin danda'amu. C. Dhuma daandii argisiisa. D. Daandii kallattii hin qabne ta'uu. E. A fi B'n deebiidha. Deebiin. E. A fi B.
Osoo mallattoon ibsaa tiraafikaa magariisni ifaa jiruu, poolisiin tiraafikaa akka ati daandii qaxxaamuraa hin seenneef yoo si dhorke maal gochuu qabda? A. Hamma poolisiin tiraafikaa eeyyamutti daandii qaxxaamuraa osoo hin seeniin turuu. B. Hamma poolisiin tiraafikaa eeyyamutti daandii qaxxaamuraa keessa seenuun turuu. A. Karaa biraa barbaaddachuudhaan darbuu. D. Deebii hin qabu. Deebii sirriin A. Hamma poolisiin tiraafikaa eeyyamutti daandii qaxxaamuraa osoo hin seeniin turuu. Yeroo hundumaa konkolaachiftota warra kaan caala saffisa xiqqaan oofuu qabda. A. Lakki. Yeroo hundumaa yoo suuta konkolaachifte tiraafikaaf sababa ta'uu dandeessa. B. Eeyyee, filannoo konkolaachisummaa isa sirriidha. C. Eeyyee, saffisa guddaan oofuu irra saffisa xiqqaan oofuun filatamaadha. D. Deebii hin qabu. Deebii A. Lakki. Yeroo hundumaa yoo suuta konkolaachifte tiraafikaaf sababa ta'uu dandeessa. Osoo konkolaachisaa jirtuu daandii qaxxaamuraa lafa deemtotaaf qophaa'e irra namoota ce'uudhaaf dhaabbataa jiran fuuldura keetti yoo argite maal gochuu qabda? A. Ijaan si ilaalanii kadhachuun darbuu qabu. B. Hamma isaan darbanitti saffisa xiqqeessuu qabda. C. Hamma isaan daandii ce'anii xumuranitti dhaabbattee dabarsuu qabda. Deebii sirriin C. Hamma isaan daandii ce'anii xumuranitti dhaabbattee dabarsuu qabda. Mallattoolee tiraafikaa armaan gadii keessaa ergaa dhaabbadhu jedhu kan dabarsu kami? Deebii C. Konkolaataa osoo oofaa jirtuu mirgatti garagalfachuu yoo barbaadde A. Mallattoo argisiiftee daftee naanneffachuu qabda. B. Osoo hin naanneffatiin dura konkolaattonni hundi hamma darbanitti eeguu qabda. C. Mallattoo argisiisuun suuta jettee yookiin yoo barbaachisaa ta'e dhaabbattee naanneffachuu qabda. Deebiin C. Mallattoo argisiisuun suuta jettee yookiin yoo barbaachisaa ta'e dhaabbattee naanneffachuu qabda. Gara bitaatti naanneffachuu yoo barbaadde A. Daawwitii ispookiyoo karaa bitaa ilaallachuu qabda. B. Daawwitii ispookiyoo karaa mirgaa ilaallachuu qabda. C. Fuuldura kee ilaallachuu qabda. Deebii sirriin A. Daawwitii ispookiyoo karaa bitaa ilaallachuu qabda. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo kana namoota biroo biraan gahaa.